Shamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isiniin deebineetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin yoo turtan oduu fi odeeffannoowwan keenya hedduu kan biraa dhageettan ta'am. Kanneen keessaa waggaa 6 dura kan ajjeefame artistii fi barreessaa Daadhii Galaan akkamiin ajjeefamee fi amma maaltu jira kan jedhu kan isinitti himu. Sultaanetiin naannoo Affaar haleellaa diroonii garaagaraa kan addaan hin baafatamne Jibuutiin Itoophiyaa irratti dhiheenya kana raawwattee lubbuun namoota 8 darbe irratti balaaleffachuu fi biyya keessaa kanneenii fi kanneen biroo isinitti himna. Gara biyya alaatti yoo dabarru ammoo Israa'el baqattoota Eertiriyaa mootummaa isaanii deeggaran yookaan ammoo Israa'el keessa ta'anii mootummaa Eertiriyaa deeggaran biyya keessaa baasuudhaaf mallattoo walitti qabaatii kan isheen jirtu. Yoo karra guutee gara biyyaatti akka deebisanis dubbatamaatii kan inni jiru. Hanga xumuraattiin waliin turaa isiniin jenna. Sultaanetiin Affaar haleellaa diroonii garagar hin baafamne Jibuutiin raawwatte balaaleffateera. Tuutni yookaan gareen sultaanetii Affaar Ahmad Ali Maarii Hanraafeedhaan durfamu haleellaa diroonii gargar hin baafamne raayyaa ittisa Jibuutii lammiilee nagaa Affaar irratti akka lakkoofsa faranjootaatti amajjii 30 bara 2025 raawwate akka suukanneessaa nama addaan hin baafannedha jedhame. Tuutni ibsa baaseen haleellaa kana cimsee kan balaaleffatu ta'uu eeruun haleellaa kanaan lammiileen nagaa daa'imman dubartootaa fi manguddoonni ajjeefamuus ibsa godheera. Lammiileen jiraattota baadiyyaa ta'an gara jabinnaan haleellaa kanaan kanneen durumayyuu rakkoo hir'ina midhaan nyaataa fi beelaan wal faana miidhamaa turan haleellaa kanaan ajjeefamuu isaaniitti gaddaniiru. Humni nageenyaa Jibuutii sa'aatii 4 oliif karaa hedduu haleellaa diroonii lammiilee nagaa irratti fuulleffate raawwatanii turan. Haleellaan kun duguuggaa sanyii karooraan raawwatamedha jechuunis abbootiin sultaanotaa kun kaasaniiru. Daangaa Jibuutii fi Affaar aanaa Aliidaar ganda Siyyaruu jedhamutti haleellaa diroonii raawwatameen namoonni 8 ajjeefamuu kanaan dura gabaafamee ture. Jiraattonni eenyummaan isaa akka hin eeramne gaafate halkan keessa haleellaan hedduu raawwatamuu fi dubartii ulfaa fi obbolaan lamaan dabalatee namoonni 8 ol ajjeefamuu himee turuun ni yaadatama. Haleellaan kun raayyaa ittisa biyyaa Jibuutiin raawwatamuu jiraattonni naannichaa kan himan yommuu ta'u haleellaa biraa kanaan dura raawwatame eeruun inni kun si'a lammaffaaf kan geggeeffame ta'uu dubbatameera. Ministeerri raayyaa ittisaa Jibuutii deebii laateen guyyaa eeramni haleellaa diroonii geggeessuu amanuun haleellaan kan raawwate daangaa isaa yookaan Jibuutii keessatti iddoo Addoortaa jedhamu kan daangaa Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 6 fagaatee argamutti ta'uu eeree jira. Haleellaa kanaan finxaaleeyyii 8 ajjeefamuu ministeerichi gabaaseetiin jira. Kana malee torbaanota sakatta'insa erga geggeessee booda buufata waraanaa garee kanaan haleeluun qabeenya garichaa barbadeessuu eeruun rakkoon lammiilee nagaa irra gahee yoo jiraate qoratamaa jiraachuu ibsuun namoota gargaarsa barbaadaniif ammoo gargaarsa namoomaa ergee jira jechuunis dubbateera. Mootummaan Jibuutii haleellaa finxaaleeyyii irratti xiyyeeffate geggeessuu amanuu eeruunsaa sooba ifa ta'e abdii kutachiisaa ta'uu ibsi sultaaneetichi baasee kan ibsudha. Haleellaan kun ajjechaa tooftaawaa fi dhiibbaa mootummaan uummata Affaar irratti raawwate jechuunis mootummaas komataniiru. Sultaanichi tarkaanfiin idil-addunyaa hatattamaa akka fudhatamuu fi dhaabbileen mirga namoomaa qaamoleen seeraa fi hawaasni idil-addunyaa taatee kana qorachuun namoota itti gaafatamuu qaban akka seeratti dhiyaatanis gaafateera. Lammiilee miidhamanii fi maatiidhaaf haqni osoo hin baafamin yeroo dheeraaf tureera jechuun ibsicha kana keessatti eeraniiru. Gaammaa Alii Orbiis, Kaakoo Alii Orbiis, Mohammad Ayidaahis Alii Mohammad Kaakoo fi kanneen biroon umriin isaanii ganna 10 hanga 13 ta'an Mohammad Alii fi Daawud Hammaaduu fi kanneen birootis lammiilee haleellaa kanaan ajjeefaman ta'uu sultaanichi maqaa isaanii keessatti eeree tarreesseetiin jira. Haqa baasuu fi walqixxummaa mirkaneessuun yoo barbaadame ragaa qorannoodhaaf ooluu kan akka suuraa fi miidhamtoota gahaa qabaachuu sultaanitichi ibseetiin jira. Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti dhibeen busaa hammaachaa jiraachuun himameera. Kanumaan walqabatee naannoo Amaaraatti ji'oottan 6 darban keessatti namoonni 83 dhibee busaa kanaan kan du'an yoo ta'u naannoo Oromiyaa keessatti garuu fooyyee argisiisaa akka jirus himama. Naannoo Amaaraa bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa ji'oottan jalqabaa 6 darban keessatti sababa dhibee busaatiin lubbuun namoota 83 darbuu Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Amaaraa beeksiseera. Kunis lakkoofsa du'aatii nama darbee yeroo wal fakkaatu wal bira qabamee yoo ilaalamu kan bara darbeetiin caalmaa 68 akka qabu agarsiiseera. Akka instituutichi ibsa baasetti baatileen 6 darban keessatti namoonni gara miiliyoona 1,400 ol ta'an dhibee busaatiin qabamuu isaanii kan gabaafame yommuu ta'u kunis bara jalqaba darbee kanaan wal bira qabamee yoo ilaalamu caalmaan isaa dhibbantaa 62.6 akka ta'es ibsa godheera.
Naannoo Amaaraa dhibbantaa 80 kan ta'u tatamsa'iinsa dhibee busaa mijataa akka ta'e kan Inistituutichi kun uummata naannichaa dhibbantaa 82 ta'u dhibee kanaaf saaxilamoo taasiseera jedhame. Kana malees tatamsa'iinsa dhibee busaa dhibbantaa 90 ta'u kutaalee lixa naannoo Amaaraa jiran uwwisuu dhabuu himeetiin jira. Gama biraatiin naannolee Oromiyaa fi kibba lixa Itoophiyaa keessatti sosochii dhibee busaa balleessuu gaggeeffameen tatamsa'iinsi dhibee busaa hir'achaa jiraachuu hooggantoonni biiroo fayyaa naannolee lamaanii ibsa kennaniin himaniiru. Hoogganaa itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayee Kibabaa'u akka himanitti naannichatti kanaan dura torbaanitti namoonni 160 ol dhibichaan kan qabamaa turanii ta'uu ibsuun amma garuu hojii ittisaa hojjetameen baay'inni namoota dhibichaan qabamanii gara 60tti gadi hir'achuu himeera. Haaluma wal fakkaatuun kibba lixa Itoophiyaatti hojii hojjetameen tatamsa'iinsi dhibichaa dhibbantaa 78 gadi hir'achuu Daayirektarri misooma fayyaa fi ittisaa dhibeewwanii biiroo fayyaa naannichaa Dr. Indaalee Saahileen dubbataniiru. Dhaabbata fayyaa addunyaa WHO waa'ee tatamsa'iinsa dhibee busaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisee gabaasa tibba kana baaseedhaan amajjii 1 hanga onkololeessa 2024 gidduutti namoota miiliyoona 7.3 ol dhibee kanaan qabamuu fi du'a namoota 1157 galmeessiseera jechuunis gabaasa isaanii kan yeroo yeroodhaan baasan keessatti eereera. Akka dhaabbatichi jedhutti garuu dhukkubni busaa ammallee yaaddoo fayyaa guddaa ta'e kan jiru yommuu ta'u lafti biyyattii dhibbantaan 75 fi isaa ol uummata ishee naannoo harka 69 keessatti daa'imman balaa guddaadhaaf kan saaxilu ta'us kaasaniiru. Yaaddoo dhibee busaa Itoophiyaa keessa jiru baay'ee hamaa jechuun kan ramade yommuu ta'u kunis sababoota akka babal'insa bookee busaa, hongee wabii nyaataa, jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsa adeemaa jiruun kan hammaatu ta'uu ibsa godheera. Artistii fi barreessaa Daadhii Galaan waggaa 6 dura ajjeefamuun isaanii beekama. Wareegamuun weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan waggaa 6ffaan tibbaana kutaalee hawaasaa garaa biratti yaadatamaa jira. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaallaa bakka Ashuffee jedhamutti qabata sagantaa eebba hoteelaa jedhamuun waamame gurraandhala 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan naannoo sa'aatii 5 keessa rasaasa itti dhukaafameen lubbuun isaa darbe. Daadhiin wallee albama 3 kitaabota 4 fi walleewwan qeenxee biroo uummata isaa biraan gahuudhaan kan beekamtii horatedha. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaallaa ganda Jaarraa Goorootti harmeesaa Aadde Likkee Damisee fi abbaa isaa obbo Galaan Wadaajoo irraa bara 1969 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dhalate. Mana barumsaa sadarkaa 1ffaa ganduma dhaloota isaa mana barumsaa Gooroo Gussaa fi sadarkaa 2ffaa mana barumsaa Moodeelaa Bishooftutti akka barates yaadannoon isaa ni agarsiisa. Walleewwan warraaqsaa fi seenaa weellisuun kan beekamuu fi dararaa fi saamicha lafaa qonnaan bultoota Oromoo irratti raawwatamee ture wallee isaatiin cimsee kan himu jechuudha. Calanqootti lafee lafarraa harree aanoletti harkaa fi harmeetu cite jechuudhaan kan weellisu wallee isaa keessaa jaalatamummaa guddaa uummata biratti kan gonfatedha. Daadhii Galaan gama barreessummaatiinis harki isaa kan qalama qabu yommuu ta'u kitaabota 4 Boolla Nugusa Nyaattee aartistii fi aartistoota Oromoo aangoo sanyiin dhaalamtee yaaddoo jaalanii yookaan Liiban Liibiyaa taatee fi wallee albama 3 fi walleewwan qeenxee kan biroo hedduu hojjetee uummata biraatiin gaheera. Walleewwan isaa Oromiyaa Muummee, Doboqaa, Yaa Ejersa Mana Duubaa, Jabaa Maaltu Jibbaa, Imimmaan Hiyyeessaa, Gaaffii Qabaa jedhaniin uummata isaa biratti kabajaa fi jaalala guddaadhaan dhageettii guddaa argateera. Bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatii gurraandhalaa keessa aanaa Liiban Cuqqaalaa aanaa dhuma dhaloota isaa keessatti iddoo Ashuffee jedhamutti qabata eebba hoteelaa jedhamuun Daadhii Galaan weellistoota biroo waliin affeeramee waamamee garuu lubbuun isaa hin deebine. Sagantaa kana irratti gaafa guyyaa 3ffaa rasaasni gumaachuudhaaf waan dhukaafamu fakkaatu hedduun dhuka'aa turuu kanneen dhiyeenya sanitti argaman yeroo sanitti ibsa godhaniiru. Halkan keessa naannoo sa'aatii 5 keessanii itti dhukaasaa laphee isaa irra rukutamee Daadhii Galaan yeroo xumuraatiif harka kennachiifte. Lubbuun isaa oolchuuf gara mana yaalaa geessuun illee lubbuun isaa garuu ooluu hin dandeenye. Weellisaa fi barreessaa Daadhii Galaan abbaa ilmoo tokko yommuu ta'u ilmi isaa Imaanaa Daadhii Galaan kan jedhamuu fi kanaan dura hidhamee ture akkasumas yeroo ammaa kana qabsoo hidhannootti akka makames odeeffannoowwan garaagaraa ni mul'isu. Dargaggoonni Oromoo rakkoo siyaasaa fi dinagdee jalaa baqachuuf jecha biyya isaanii irraa bahanii yeroo hedduu biyya Liibiyaa dabalatee biyyoota garaagaraa keessatti dallaalaadhaan ukkaanfamanii mallaqa humnaa olii yeroo gaafatan ni mul'ata. Rakkoon biyya Liibiyaa fi Yaman keessatti dargaggoota Oromoo irratti dhiibbaa irra deddeebiidhaan raawwatamaa jiru
qorqalbii maatii biyya keessa jirus cabsaa jira jechuun dhagahameera. Dargaggoonni Abdul Fattah Mahdoo jedhamu biyya Libiyaatti dallaala harka bu'ee dararamaa akka jirus ni himama. Dargaggoo Abdul Fattah Mahmudoo dhalataa godina Baalee aanaa Agaarfaa ganda duwwaa tokko ta'ee akkuma jiru kamiyyuu biyya isaa irratti kan bahee fi maatii isaa jijjiira jedhee osoo deemuu harka dallaalota Libiyaa bu'ee dararamaa jiraachuun dhagahame. Maatiin Abdul Fattah qabeenya waan qaban kanneen akka gaarii fardaa, motoraa fi qabeenya biroo waan qaban gurguruudhaan qarshii gara 200,000 erguu himanii gargaarsa karaa miidiyaa hawaasaatiin taasifameefis qarshii 200,000 walitti qabamee ergamee jira jedhan. Haa ta'u malee ammallee qarshii 650 akka gaafatamaa jiran himuun hawaasni Oromoo alaa fi keessa jiran deeggarsa kanaaf akka isaan gargaaran yeroo garagaraatti boohaatiin turaniiru. Dargaggeessi kun hidhamee yeroo reebamu viidiyoo mul'isu gara maatii isaaniitti erguun qorqalbii maatii isaanii cabsaa saamtonni kunneen maatii isaanii irraa birrii argachuuf yaalaa jiru. Gama biraatiin immoo reebichi gara jabinaan irratti raawwatamaa jiruu fi dararaan daldaltoota kanaan irratti gaggeeffamaa jiru irra dandamataa laata kan jedhamu miidiyaalee fi maatii isaa biratti gaafii guddaa kaaseera. Lammiileen Itoophiyaa hedduun biyya Libiyaa keessatti darara wal fakkaatu keessaa waan argamaa jiraniif dargaggoonni dallaalaan gowwoomfamanii kan wal irraa baratanii dararaa jiraniif maatii isaanii irra gahaa jiru hambisuu qabu jechuunis dhaamameera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa sababa mootummaan Ameerikaa maallaqa biiliyoonaan lakkaa'amu dhorkeef HIV, pooliyoo, dhukkuba busaa fi dhukkuboota biroo ittisuuf tattaaffiin taasifamaa ture rakkoo hamaa keessa jira jechuun kaaseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkuma filatamaniin baasii eejensii misooma idil addunyaa Ameerikaa USAID cufuuf tarkaanfii fudhachuu eegaleera. Haa ta'u malee daayirektarri ol'aanaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adhaanoom bulchiinsa Tiraamp hanga furmaanni biraa argamutti deeggarsa taasisuu akka itti fufu gaafatee ture. Ibsa roobii darbe kennaniin biyyoota 50 keessatti wal'aansi HIV fi tajaajila biroo akka addaan citus himeera. Dr. Teediroos Adhaanoom yeroo jalqabaaf ibsa gaazexeessitootaaf Jeneevaatti kennaniin tarkaanfiiwwan mootummaa Ameerikaa fudhachaa jiru balaadhaaf nu saaxiluu qofa osoo hin taane fayyaa addunyaa irratti dhiibbaa guddaa taasisaa jira jechuun kaaseera. Deeggarsi tajaajila baraarsaaf godhamaa jiru akka itti fufu iyyannoon dhihaatee firii tokkollee akka hin argamne Dr. Teediroos dubbataniiru. Dr. Teediroos Adhaanoom kiliinikoonni cufamaa jiru, hojjettoonni fayyaa boqonnaa irra jiru jechuunis kaaseera. Deeggarsi mootummaan Ameerikaa dhaabbachuun dhukkubsattoonni akka babal'atan tajaajillii fi qorannoo wal'aansaa haaraan irratti taasifamu akka addaan citu taasisa jechuun ogeeyyii fayyaa addunyaa guutuu irra jiran akeekkachiisaniiru. Lammaa Magarsaa akkamiin siyaasa Itoophiyaan suusiidha jedhu irraa adda bahee kan jedhu isinitti himna. Lammaa Magarsaa Waaqoo nama siyaasaa Oromoo beekamaa bara Oromiyaan mormii fi fincilaan raafamaa turtetti pirezidaantii ta'uun aangootti dhufanii Oromiyaas tasgabbeessanidha. Isaan duratti gatiiwwan hooggansaa gara garaatti akka bulchiinsaa fi nageenyaa akkasumas afyaa'ii caffee Oromiyaa irratti hojjechaa kan turedha. Dhimma maastar pilaanii fincila Oromiyaa keessaatiif ka'umsa ta'e irratti yeroo qaamni mootummaa hojii irra akka ooluuf hojjetaa ture, hawaasni bal'aan garuu mormee wal'aansatti kan jiru lammaa waltajjii tokko irratti dubbii dubbataniin uummata dallansee turetti aara galfii uumeera. Onkololeessa bara 2016 aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaatti erga muudatanii booda naannoo gaafiin uummataa keessaa danfaa ture kana dubbii afaan isaaniitiin aara galfachiisuu eegalan. Haasaan isaan waltajjiiwwan garaagaraa irratti waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti taasisan hedduun jaallatame. Uummanni gooftaa akka ta'e, Oromoon diinagdeedhaan jabaachuu akka qabu, saamichi lafaa fi albuudaa akka dhaabbatu, gaafiin uummanni gaafatu tartiibaan akka deebii argatuufis ifaajaa jiraachuu isaanii uummatatti himanii turan. Warraaqsa diinagdee Oromiyaatiin hojiiwwan misoomaa gurguddoon akka jalqabaman hayyoonni bakka adda addaa jiran hooggansa naannichaa keessatti hirmaatanii akka gumaachaniif wantoota barri hooggansaa isaaniitti yaadatamu keessaa tokkodha. Namni siyaasaa Jawaar Mohaammed dhiyoo kana kitaaba hin gaabbu jedhuu fi dhimmoota garaagaraa irratti afgaaffii BBC waliin yeroo taasisetti dhimma Lammaa deeggaruu kiyyaa hin gaabbu jechuun dubbatee ture. Dhimma obbo Lammaa Magarsaa bal'inna isaa yeroo biraa qabannee kan isinitti deebinu ta'a. Muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dabalatee ragaaleen ittisaa obbo Taayyee Danda'aa waammatan mana murtiitti osoo hin dhiyaatin hafuun himame. Deetaan ministeera nagahaa Itoophiyaa kan turanii fi yeroo waggaa tokko dhiyaatuuf mana hidhaa kan turan yeroo dhihoo booda wabiidhaan kan bahan obbo Taayyee Danda'aan erga hidhaa bahanii yeroo lammaffaaf har'a ganama mana murtiitti dhiyaataniiru. Ammaan dura himataawwan 3 irratti baname keessaa 2 bilisa jedhamuudhaan himata sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa ilaaluun mana murtiitti himatamaa jiru. Himata irratti dhihaate kana ofirraa ittisuudhaaf ragaalee ittisaa namoota 5 aanga'oota ol'aanoo biyyaa ta'an waamicha isaanii yaadataniiru.
Ragaalee ittisaa isaan dhiheeffatan keessaa aanga'oonni lama Komishiinar Malaakuu Faantaa fi Ambaasaaddar Binnaalfi Andu'aalam beellama darbe irratti mana murtiitti dhihaachuun yaada isaanii kennanii turan. Beellamni har'aa kun ammoo ragaalee ittisaa koo sadan ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad, kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi ministeera misoomaa fi magaalaa aadde Caaltuu Saanii mana murtii dhihaatanii jecha isaanii akka kennaniif kan qabamee ture jedhu obbo Taayyee Danda'an. Ragaaleen ittisaa namoonni shanan kunnaaf dhihaatanii narraa ittisan jedhee xalayaa barreessee mana murtii kanneen galfadhe hagayya 19 bara 2016 namni lama gaafuma duraa akka waamamanii dhufanii ragaa kennan namoonni sadan hafan beellamni inumaa qabamaa hanga ammaatti garuu irratti hin argamne jechuun obbo Taayyee Danda'aa dubbatan. Beellama har'aa irratti dhimma biraa qabatee dhiittaa mirga namoomaa yeroon to'atamerraa hanga har'aatti narra gahee fi mana murtiitti iyyadhee komishiiniin mirga namootaa qoratee akka dhiyeessuuf kan beellame akka ture himeera. Dhiittaa mirga namoomaa anaa fi maatii koo irra gahe komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa bu'aa qorannoo fuula 13 qabu mana murtiif dhiyeesse anas nagahee jira jechuun dubbateera. Ergaa mirga namoomaa isaan mana murtiitti iyyatanis ibsaniiru. Guyyaa to'atamuu sanarraa eegalee akkaataan miidiyaalee dursanii akka yakkamatti gabaasaa turan herrega baankii koo seera malee cufuun maatiin koo akka rakkatu kan godhe ji'a 4 oliif kutaa ibsaa hin qabne keessatti qofaa kan koo hidhamee fi kan dhihaadheera jechuun dubbateera. Manni murtiis dhaddacha har'a irraatiin ragaalee ittisaa waamaman waan hin dhihaanneef irra deebiidhaan waamicha gochuun eebla 17 bara 2017tti beellama qabachuu isaanii obbo Taayyee Danda'an yaadachiisaniiru. Labsiin immigireeshiniin bara darbe raggaasisee waa'ee imaltoota biyya Itoophiyaatti seenaniis kan of keessatti qabatudha. Jalqaba torbee kanaa gaafa wiixataa gurraandhala 2025 obbo Lidatuu Ayyaaloo gara biyyaa akka hin deebineef dhorkamuu ibsa kennanii turan. Obbo Lidatuun taatee sanaan booda BBCtti wayita dubbatanitti imbaasii Itoophiyaa Ameerikaatti argamu dubbisuudhaan hayyama addaa argachuu baannaan imaluu akka hin dandeenye natti himaniiru jechuunis himateera. Obbo Lidatuun gara biyyaatti akka hin deebineef dhorkameera erga jedhanii booda miseensi paarlaamaa Dr. Dassaaleny Caannee mormitoota mootummaa biyya alaatti argaman labsii dhiheenya raggaasifameen bal'inaan adabuudhaaf qophiin taasifamaa kan jiru natti fakkaata jechuun dubbateera. Bakka bu'aan ABN Dr. Dassaaleny Caannee labsii seeraa fooyya'een keessaa fooyya'insi labsii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa isa tokkodha jedhame. Barreeffama miseensi paarlaamaa kun miidiyaa hawaasaa isaa irratti barreesseen daandiiwwan qilleensaa gara Itoophiyaatti balali'uu kamuu tarree imaltoota sa'aatii 3 dura akka tajaajila immigireeshinii fi lammummaatiif beeksisan dirqama kaa'aniiru jechuun barreesseera. Dr. Dassaalenyitti dabaluudhaan dambiin kun namoonni gara biyyaa akka hin galle dhorkaman buufataalee xiyyaaraa biyya keessatti tursiisuudhaan bakka irraa dhufanitti akka deebi'an taasisuudhaan alattis ka'umsarraa akka gara Itoophiyaa hin imalle ittisuu akka tarkaanfii duraatti akka fudhatu aangoo kan kennedha jedhama. Fooyya'insi labsii tajaajila immigireeshinii fi lammummaa Dr. Dassaaleny eeran kunis kan mana maree bakka bu'oota ummataatiin raggaasifame baatii waxabajjii darbeedha. Labsiin seera waggoota 21 hojiirra oolee ture fooyyessee wantoota haaraa qabate keessaa tokko sirna odeeffannoo imalaa fi galmee imaltootaati. Labsii itti gaafatamummaa imalaa sirreesse kunis geejjibaan kamuu imaltoota gara biyyaa keessaa galchuuf yookaan biyyaa baasuun dura sa'aatii 3 dura odeeffannoo imaltoota duraa fi maqaa isaanii tajaajilotaaf akka beeksisan yookaan akka ergu kan godhudha. Geejjibsiisaan imala qilleensaa imaltoota Itoophiyaa keessaa bahan qabatu kamuu haaluma wal fakkaatuun odeeffannoo dursa imaltoota kanneenii fi kan tarree maqaa isaanii osoo hin geejjibin dura sa'aatii 3 dura gara biyya itti imaluutti beeksisuu qabaata jechuun labsii kana keessatti hammatameera. Haala labsii kanaatti Daayirektarri ol'aanaan tajaajila immigireeshinii odeeffannoo ofii isaatiin argatu irratti bu'uureffachuudhaan yoo balaa ol'aanaan ifatti haala oolchuudhaan hin danda'amne ta'e faayidaa biyyaalessaa fi nageenya irra akka gahu yoo amane namni kamuu akka biyyaa hin baane yookaan akka biyyatti hin deebine ni dhorka. Labsii dura bara 1995tti bahe aangoo kana kan kenne mana murtii qofaaf ture. Labsiin kunis namni kamuu biyya akka hin baaneef dhorkamuu kan danda'u seeraan ajaja mana murtii qofaan labsii kan kennudha. Fooyya'insi haaraan kun garuu aangoo kana Daayirektara ol'aanaa tajaajilichaatiif kenneera. Israa'el baqattoota Eertiraa mootummaa biyya isaanii deeggaran biyya ari'uuf wixinee seeraa qopheessaa jiraachuu ifa gooteerti. Wixineen seeraa baqattoota Eertiraa mootummaa biyya isaanii Isayyaas Afwerqii deeggaran biyya ari'uuf qophaa'ee paarlaamaa biyyattiitti dhiyaate. Wixineen isaa jalqabaa sagalee guutuun darbuun gama dabalataaf koree dhaabbii mana marichaatti darbeera jedhama. Seerri kun yoo ragga'e lammiileen Eertiraa sirna bulchiinsa mootummaa Eertiraa deeggaran biyya isaanii keessaa yaaddoo nageenyaa hin qaban waan ta'eef gara biyya isaanii deebi'uu danda'u jechuun miseensi paarlaamaa Israa'el Yuuliyaa himaniiru.
Wixineen seeraa kun kan ba'ee baqattoota Eertiriyaa mootummaa biyya isaanii deeggaraa jiruuf deeggarsa ibsa Israa'el keessatti kooluu galtummaa gaafachuudhaaf sababa waan hin qabneef biyya isaanii irraa ari'uuf aangoo akka argatu kan kennudha. Seerri yaadame kun kan ba'ee baqattoonni Eertiriyaa lakkoofsi isaanii tilmaamaan namoota 20,000 Israa'el keessa jiraatan waldhabdee uumaa jiran irratti hundaa'eeti. Ji'oota muraasa darban keessatti godaantonni mootummaa Eertiriyaa deeggaranii fi morman walitti bu'uun isaanii ni beekama. Mootummaan Israa'el yeroo gara garaatti tarkaanfiiwwan kooluu galtoota biyya akka ba'an gochuudhaaf fudhatu keessaa hedduun isaanii sababa waraanaa fi cunqursa Eertiriyaa keessa jiruun hin milkoofne. Haa ta'u malee carraaqqeen tokko ammoo manneen murtiitiin ugguramuun isaaniis ifa ta'eera. Waraana Yukureen dhaabuu fi Putiin waliin marii dheeraa fi bu'a qabeessa gooneera jechuun Tiraamp dubbate. Pireezidaantiin US Doonaald Tiraamp waraana Yukureen dhaabuuf pireezidaantii Raashiyaa Vilaadiimiir Putiin bilbilaan mari'achuu isaanii beeksisan. Putiin waliin marii dheeraa fi bu'a qabeessa taasisuu kan himan Tiraamp waraana Yukureen dhaabuuf marii eegaluufis walii galuun dubbateera. Fuula miidiyaa hawaasaa kan isaa ta'e Tiruuz irratti akka dubbatetti pireezidaantii Raashiyaa garee keenya lachuu hatattamaadhaan marii akka eegalluuf walii galleerra jechuun lamaan isaaniiyyuu biyya walii daawwachuudhaaf affeerraa waliif gochuu beeksisaniiru. Pireezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiinis dhimma waraana dhaabuu fi bifa ittiin nagaa amansiisaa dhufurratti Tiraamp wajjin dubbachuu beeksiseera. Ministeerri ittisaa US ammoo Yukureen naatootti dabalamuudhaaf deeggara bara 2014 dura jalaa fudhatame deebisuun abjuu milkaa'uu hin dandeenye jechuunis dubbateera. Volodimiir Zelenskiin gama isaaniitiin boru Jaarman magaalaa Muniikitti kora ittisaa taa'amurratti akka argamuu fi itti aanaa pireezidaantii US JD Vaansii fi ministeera dhimma alaa US Maarko Ruubiyoo waliin wal arguun akka mari'atus himeera. Tiraamp miidiyaa hawaasaa irratti waraana jibbisiisaa fi barbaachisaa hin taane duutii fi mancaatiin itti hammaate yeroo itti dhaabsisuudha jechuudhaan kaaheera. Tiraamp Waayit Haawusitti gaazexeessitootaaf yoo dubbatan Putiin wajjin Saawudii Arabiyaatti wal arguudhaaf karoorfanneerra jedhan. Dubbi himaan mootummaa Raashiyaa kan ta'e Dimiitirii Peeskoof ammoo Putiin yaada Tiraamp kana deeggaruuf waliin hojjechuufis fedha akka qaban ibseera. Tiraamp fi Putiin sa'aatii tokkoof walakkaa ol bilbilaadhaan kan haasa'an yommuu ta'u Tiraamp Raashiyaa akka daawwataniif affeerraa gochuu fi ibsa Dimiitirii Peeskoof keessatti eereera. Yukureen bara 2014 Raashiyaa irraa fudhatte deebistee argachuudhaan waan milkaa'uu hin dandeenyee fi Yukureen naatootti dabalamuunis waan milkaa'uu hin dandeenye jechuunis Tiraamp dubbii isaa keessatti eereera. Yuukeen ammoo haleellaa irratti geggeeffamuu akka qolattuuf deeggarsa waraanaa Yukureen ittuma fufa jechuun beeksifte. Pireezidaantiin Yukureen Volodimiir Zelenskiin gama isaaniitiin yeroo hin barbaachifne Raashiyaa waliin marii geggeessuun milkii akka hin qabne irra deddeebiin dubbataa tureera. Tiraamp waliin karaa bilbilaan marii taasisan dhimmoota hedduu irratti gadi fageenyaanis dubbataniiru jechuun dhagahame. Yukureen caalaa nagaa kan barbaadu hin jiru jechuun US waliin ta'uun nagaa hawaaraa fi itti fufiinsa qabu fiduudhaaf akka hojjetan waadaa galaniiru. The Guardian kibxata darbe akka gabaasetti Yukureen daangaa Raashiyaa qabattee gadhiistee Raashiyaan ammoo Yukureen keessaa akka baatu Zelenskiin yaada isaa kan dhumaa dhiheessu jedhame. Dubbi himaan Putiin garuu kun waan hin danda'amnedha jechuun haalee Raashiyaan waa'ee daangaa ishee jijjiiruu dubbattee hin beektu hin mari'attus loltoonni Yukureen haleelamanii bahu jechuun dubbateera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan ammaaf isiniif qopheessinee kan hanga ammaatti dhageeffattanidha. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif baay'ee galatoomaa isiniin jenna.